Kabajamtoota keenya qophiilee har'aa keessatti oduu gaddaa fi ulfaataa har'a isiniif qabannee dhiyaanneerra. Odeeffannoo garaa garaa garuu qalbii namaa tuqu, sammuu namaa rukutu kan yeroo kana uummata keenya keessa darbaa jiru isiniif finneerra. Qophiilee har'aa keessatti uummata keenya keessa darbaa jiru isiniif finneerra. Qophiilee har'aa keessatti odeessaalee gaddaa, dhugaa ulfaataa fi haala nama yaaddeessu hedduu harkaa qabna. Oduu dhoksaa ture odeeffannee isiniif himna. Kan hedduu irraa garagalanii turan isiniif ifa goona. Kanaafuu hanga dhumaatti nu waliin turaa affeerraa keenya. Sababni isaa daqiiqaa dhumaa irratti odeessa haaraa murteessaa fi gadda kan dhugaas baasu isiniif qabanneerra. Kun qophiilee bashannanaa osoo hin taane qophiilee dhugaa yaadachiisaa fi akeekkachiisaadha. Sagaleen keenya cimaadha, jechi keenya ulfaataadha. Sababni keenya ammoo waan beekuun nurra jiru beekuudha. Hanga dhumaatti nu waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Bal'ina isaa otuu hin eegalin dursa hangafoota isaanii isinitti himna. Godina Baalee Ba'aa aanaa Sawweenaatti rakkoon bishaan dhugaatii uummata rakkisaa jiraachuu himan. Gaaffilee gurguddaa bakka bu'oota uummataa irraa kaan qabannee isiniif dhiyaanneerra hordoftoota keenya. Haqni dhaaba hoogganaa adda bilisummaa Oromoo maal fa'i? Duulli adda bilisummaa Oromootti gaggeeffamu maal fa'a ka jedhu fi ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa himanni namoota nagaa irratti miidhu haale ka jedhuu fi oduu gaddaa guddaatiin ammoo uummanni Oromoo fi addunyaatti qorataa seenaa gadaa du'an addunyaa kana irraa boqotan kan jedhu yoo ta'u, kabajamtoota hordoftoota keenya amma odeeffannoo keenya bal'inaan kan isinii dhiyeessinudha. Guraandhala 3 bara 2026 dinagdeen Itoophiyaa guddina mootummaan ibsuu fi himannaa liqa idil addunyaa walitti bu'aa jiraniin Itoophiyaan yeroo ammaatti bakka wal faallaa lama gidduu dhaabbatteetti. Gama tokkoon mootummaan dinagdee biyyattii seenaa keessatti yeroo ammaa caalaa guddateera jedhee ibsaa jira. Gama biraan ammoo abbootiin qabeenyaa boondii idil addunyaa Itoophiyaa harkaa qaban rakkoo liqa biyyattii saweeffachuun tarkaanfii seeraa fudhachuuf qophii ta'uun isaanii gabaafamaa jira. Akka Reuters guraandhala 3 bara 2026 gabaasetti liqeessitoonni fooyyessa liqii yuuroo boondii doolaara Ameerikaa biliyoona 1 irratti dhiyaate. Iddoo isaanii hordofee abbootiin boondii dhimma kana gara mana murtiitti geessuuf akka jiran ifa godhaniiru. Koreen ad hoc kan abbootii boondii kana bakka bu'u murtee kana fudhachuu fi kan dirqame koreen liqeessitoota ofiisaa kan Chaayinaa fi Faransaayii dura taa'ame yaada fooyyessa liqii mootummaa Itoophiyaa kuffisuu isaatti jedheera. Haala kana keessatti waldhabdeen dinagdee fi seeraa Itoophiyaa irratti ka'aa jiru yaaddoo investorootaa fi liqeessitoota idil addunyaa akka dabalu taasiseera. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa bakka bu'u ministeerri muummee Abiyyi Ahmad gabaasa raawwii hojii ji'oota 6 mootummaa mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyeessaniin dinagdeen Itoophiyaa kan duraa irra caalmaan guddachaa akka jirtu ibsaniiru. Akka ibsa isaaniitti ji'oota 6 darban keessatti galiin sharafa alaa gurmaa'insi liqa guddina industirii fi oomishtummaa qonnaa sadarkaa amma duraa hin mul'anneen guddateeraa jedhan. Yeroo qaala'insi jireenyaa fi rakkoon baasii jireenyaa uummata irratti yaaddoo cimaa uumaa jiru kanatti mootummaan raawwii dinagdee isaa akka milkaa'aa ta'e lakkoofsaa fi ragaa ofiin deeggarameen dhiyeessuun paarlaamaan ibseera. Akka ministeerri muummee ibsanitti ji'oota 6 keessatti Itoophiyaan adargii meeshaalee daldalaa irraa doolaara Ameerikaa biliyoona 5.1 argachuun galma karoorfame 120% galmeessiteetti jedhe. Adargiin tajaajila doolaara biliyoona 4.5 maallaqni alaa yookiin riimeentansi doolaara biliyoona 4.6 akkasumas investimentiin alaa kallattii doolaara biliyoona 2.3 galmeessamuu ibsameera. Bu'uuraawwan kunneen fooyya'insa bulchiinsa dinagdee maayikiroo fi bu'a qabeessummaa imaammata haaromsa calaqqisiisu jechuun mootummaa irra ibsa kennameera. Ministeerri muummee yaaddoo liqa mootummaa irratti ka'uu hubachuun akka barbaachisu ibsanii erga haaromsi dinagdee jalqabee booda Itoophiyaan liqii daldalaa haaraa doolaara Ameerikaatiin hin mallatteessinee jedhan. Liqiin daldalaa itti fufiinsaan kan hin qabne ta'uu hubachiisuun waggoota darban keessatti sirna liqaa itti fufiinsa qabu ijaaruu irratti hojjetamaa akka ture himan. Gama industiriitiin ji'oottan 6 keessatti galiin damee albuudaa 30%, oomishni sibiilaa 36%, oomishni simmintoo ammoo 28% guddateeraa jedhan. Keessumaa oomishni simmintoo ijaarsa mana jireenyaa fi bu'uuraalee misoomaa irratti babal'ina itti fufiinsa qabu akka agarsiisu ibsameera.
Qonna irratti bara baajataa kana guddina dhibbantaa 7.3 galmeessuu fi oomisha waliigalaa kuntaala biliyoona 1.3 argamsiisuuf karoorfame ibsameera. Ji'oota 6 jalqabaa qofa keessatti galma waggaa dhibbantaa 78 ga'uun oomishni midhaanii fi qonnaa cuunfaa waliigalaan galma waggaa dhibbantaa 79 ga'uu isaa mootummaan ibseera. Gama biraan ogeeyyiin dinagdee fi investiroonni idil addunyaa garuu rakkoon liqa Itoophiyaa waldhabdee abbootii boondii fi liqeessitoota waliin uumame akkasumas tarkaanfiin seeraa dhufuu danda'u guddina dinagdee mootummaa ibsuu kan irratti gaaffii guddaa kaasuu jedhaniiru. Haala kanaan Itoophiyaan har'a haala rakkisaa keessa jirti. Lakkoofsi guddinaa fi karoorri mootummaa ibsamu gama tokkoon rakkoo liqaa kufaatii fi kaffaltii fi waldhabdee seeraa idil addunyaa immoo gama biraanii jedhame. Gaaffiin ijoo amma ka'u guddinni mootummaa ibsu kun rakkoo liqa biyyattii furuuf gaadha moo rakkoon kun dinagdee Itoophiyaa irratti dhiibbaa caalaa fidee itti fufuu kan jedhu ture. Haqni hooggansa adda bilisummaa Oromoo maal fa'i? Dhugaa hubachuun barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana namoonni baay'een hooggansa adda bilisummaa Oromootti qeeqa cimaa kaasaa jiru ni argina. Garuu qeeqni hundi jaalala irraa madda yookaan kaayyoo biraa qaba jedhu of gaafachuun dirqama. Namni waan jaallatu ni qeeqa, garuu namoonni muraasni ammoo qeeqama qaballeessuu, abaaruu fi gadi xiqqeessuu fayyadamu. Kun ammoo gatii hooggansa adda bilisummaa Oromoo wallaaluu fi aantummaa saba ofii dhabuu irraa madda. Haqni tokko sirriitti hubatamuu qaba. Adda bilisummaa Oromoo keessa aangoon mootummaa hin jiru. Hooggansi adda bilisummaa Oromoo aangoo mootummaa qabate yookiin miindaa argatu hin jiru. Aangoon adda bilisummaa Oromoo keessa jiru tokko qofa. Innis aangoo dararamaa, hadhaa fi itti gaafatamummaa qabsoo arrabsoon miindaa, qeeqni ammoo badhaasa itti ta'a. Addi bilisummaa Oromoo qabsaa'ota ni tiksa. Nama hunda fuulduratti hin baasu. Maaliif? Sababni isaa qabsoon namoota hedduu duubaan hojjechaa jiran irratti ijaarama. Namoota egeree Oromiyaa fayyadan dhoksaan fayyadamuun baannaan diinaaf karaa banuuf fi qabsoo ofiin diiguudha. Kanaaf waan jaalbattee urgeessaa irratti ta'e hubachuun nama hin rakkisu. Diinni guddaan qabsoo keessatti Oromoo mataa isaati. Oromoodhaan ati Oromoodha jettee itti himuun iyyuu diinummaa cimaa qaba. Hooggantootaa fi qabsaa'ota adamsee balleessuuf halkanii fi guyyaa kan hin rafne Oromoo Oromummaa isaa dagatedha. Hooggansi adda bilisummaa Oromoo dirqama ulfaataa kana ofitti fudhatee jireenya ofii osoo hin qusatin qabsaa'otaa fi hooggantoota egeree oomishaa jira. Kun ammoo hojii salphaa miti, hojii wareegama guddaa gaafatudha. Gaaffiin maaliif hooggansi adda bilisummaa Oromoo irratti duulli hin dhaabbanne jedhu yoo kaafame deebiin isaa ifaadha. Diinni karaa waraanaan fi karaa seera qabeessaatiin adda bilisummaa Oromoo dhabsuu waan dadhabeef karaa maqaballeessii fi sobaa qeeqa diigaa fayyadamaa jira. Warreen adda bilisummaa Oromoo yookaan WBO maaliif kanneen hin tiksine jedhuuf maaliif dhugaa amma hin baafne jedhaniin morman hedduun osoo hin beekin fedhii diinaa tajaajilaa jiru. Kun ammoo hubannoo dhabuu qofa osoo hin taane gadi xiqqeessuu saba ofii fi aantummaa ofirraa buqqisuudha. Dhugaan garuu tokkoo fi tokko qofa. Addi bilisummaa Oromoo diinaaf harka hin kennu. Addi bilisummaa Oromoo qabsaa'ota isaanii tiksa. Addi bilisummaa Oromoo dhugaa isaa yeroon baasa. Haqa hubachuun dirqama. Maqaballeessii irraa of qusachuun ammoo kabaja saba ofiiti. Ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa himannaa namoota nagaa miidhuu haale gabaasa Associated Press gabaaseen. Ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa jedhamuun kan beekamu yookaan Kumsaa Dirribaa waraana bilisummaa Oromoo namoota nagaa irratti miidhaa geessisaa jira jechuun himatamaa ture haaluun kaayyoon qabsoo isaanii uummata eeguu fi sirna siyaasaa jijjiiruu akka ta'e ibseera. Dhimma kana ilaalchisuun The Associated Press gabaasa bal'aa baaseera. Akka gabaasa Associated Pressitti Jaal Marroo Dirribaa barataa yuunivarsiitii Duraanii kan kaayyoon isaa mirga walqixxummaa fi kabaja lammiilee eeguu akka ta'e ibse. Tibbana bakka dhokataa tokko irraa haasaa miidiyaa kana waliin taasiseera. Ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kun naannoo guddaa biyyattii kan uummata tilmaamaan miliyoona 40 ta'u qabu. Oromiyaa keessatti buufata bosonaa fagoo tokko irraa waraana bilisummaa Oromoo hooggana jiraachuu isaa gabaasa Associated Press caqaseera. Mootummaan Itoophiyaa barataa duraanii kana shororkeessaa jechuun moggaase. Waraana bilisummaa Oromoo haleellaa sabaa kakaafameen lammiilee nagaa ajjeesaa jira jechuun himata akka dhiyeessu gabaasni Associated Press ni ibsa.
Garuu gaaffii fi deebii Associated Press waliin taasiseen Jaalmarroon himannaa hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo namoota nagaa irratti xiyyeeffatan jedhu ifatti haaluu akkana jedheera. Waraanni keenya uummata irratti miti jechuun Associated Pressitti himeera. Sirna gara jabeessa barootaaf saba qabatee fi cunqursaa ture irratti qabsaa'aa jirraa jedhe. Itti dabaluunis sirna Oromoo akka lammiitti osoo hin taane akka hin malleetti ilaalu sirreessuuf hojjechaa jirraa jedhe. Kaayyoon keenya sirna siyaasaa dimokiraatawaa hunda hammate kan fedhii uummataa irratti hundaa'e diriirsuudha jedha Jaalmarroon. Gama biraatiin qorattoonni dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waraanni bilisummaa Oromoo dhiittaa mirga namoomaa kanneen akka ajjeechaa, gudeeddii fi namoota ukkaamsanii fudhachuu irratti hirmaachuu isaa himatu. Isaanis gabaasni Associated Press ibse. Haa ta'u malee gareewwan mirga namoomaa sarbamoota humnoota mootummaa raawwatamanis galmeessuu isaanii Associated Press caqaseera. Gareewwan kanneen akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa duula farra finciltoota adamsiisuun haleellaa diroonii namoota nagaa adda addaa hin baafne ajjeechaa murtii malee fi namoota achi buutee dhabamsiisuu raawwachaa jira jedhe. Dubbi himtuun Amnesty International naannoo sana Saaraa Kimaanii qorannoo bal'aan geggeeffameen akka jiru ibsuu isaanii gabaasni Associated Press dabaleen hime. Akka isheen jettutti gabaasni keenya dhiittaa mirga namoomaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwatameef qaamolee lamaan mootummaa fi gareewwan hidhattootaa gaafatamoo gochuu danda'a jette. Gabaasni qorannoo kun ji'oota bitootessa keessa akka maxxanfame beekameera. Haalli Oromiyaa keessatti mul'ataa jiru himannaa mootummaa, deebii waraana bilisummaa Oromoo fi gabaasota dhaabbilee mirga namoomaa walitti buusuun rakkoo nageenyaa fi mirga namoomaa biyyattii irratti gaaffii guddaa kaasaa jira. Dhugaan eenyu bira jira? Furmaanni karaa nagaa argama. Gaaffiilee kennuun hanga har'aatti deebii ifaa hin arganne. Oduu gaddaa guddaa uummata Oromoo fi addunyaa qorannoo Afrikaatiif. Hayyuu seenaa guddaa qorataa sirna gadaa Oromoo, hayyuu dimokiraasii Afrikaa addunyaatti beeksisan Piroofeesar Asmaaroom Laggasee waggaa 95ffaa isaatti amajji 31 bara 2026 du'aan boqochuu isaanii dhaga'ameera. Piroofeesar Asmaaroom Laggasee bara 1931 Asmaraa Eertiraatti kan dhalatan yoo ta'u, jireenya isaanii guutuu aadaa, seenaa fi sirna gadaa Oromoo qorachuu fi addunyaatti beeksisuuf kennaniiru. Hayyuu saayinsii akkaataa jireenya dhala namaa antiroopooloojistii ta'uun sirna gadaa akka fakkii dimokiraasii Afrikaa durii fi ammayyaawaa ta'etti addunyaa irratti beekamtii olaanaa akka argatu shoora murteessaa taphataniiru. Qorannoowwan isaanii sirna gadaa qofa osoo hin taane dhahaa yookiin kalandara Oromoo marsaa hooggansa walqixxummaa seeraa fi to'annoo wal madaaluu irratti ragaa seeraa jabaa dhiyeessuun seenaa uummata Oromoo bakka dukkanaa ture irraa gara ifaatti baasan. Du'aan boqochuu hayyuu kanaa qaawwaa guddaa kan uumu yoo ta'u, uummanni Oromoo fira guddaa, eegduu seenaa fi dhaala beekumsaa tokko dhabuu isaa agarsiisa. Addi bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n du'aan boqochuu Piroofeesar Asmaaroom Laggaseetti gadda isaa olaanaa ta'uu ibsuun maatii, firoottan, hiriyootaa fi uummata Oromoof jajjabina hawweera. Akkasumas hawaasni Oromoo bakka garaa garaa jiru sirna geggeessaa xumura Guraandhala 7 bara 2026tti geggeeffamu irratti akka hirmaatu dhaamsa dabarseera. Piroofeesar Asmaaroom Laggasee sagaleen isaanii har'a callisus hojii seenaa fi dhalli isaanii bara baraan ni jiraata. Sirna gadaa Oromoo isaaniin addunyaatti mul'atee hin badu. Kabaja, jaalalaa fi galata guddaan yaadatamu. Injifannoon uummata bal'aa adda bilisummaa Oromoo Guraandhala 4 2026. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo Ameerikaan waraana Sudaan xumuruuf karoora haaraa ifa gochuuf jirti. Guraandhala 4 bara 2026 yeroo waldhabdeen Sudaan balaa namoomaa hammaataa uumaa jirutti Ameerikaan waraana humnoota mootummaa Sudaanii fi humnoota Rapid Support Force gidduutti geggeeffamaa jiru xumuruuf karoora haaraa ifa gochuuf akka jirtu beeksifte. Gorsaa olaanaan pirezidaantii Ameerikaa dhimma Arabaa fi Afrikaa Maasaad Booyiloos kibxata darbe ibsa kennaniin karoora nagaa kun biyyoota garee Quad jedhamu waliin qophaa'aa jedhan. Gareen Quad kun biyyoota 4 Ameerikaa, Sudaan, Saawud Arabiyaa, Emireetota Arabaa, Tokkee fi Masir of keessaa qaba. Akka ibsa Booyiloositti gareen kun jalqaba baatii adoolessaa keessa
kaartaa daandii waliigalaa kan waraana humnoota mootummaa Sudaanii fi humnoota RSF gidduutti geggeeffamaa jiru dhaabuuf kaayyeeffate qopheessaa ture. Karoora nagaa bal'aa kana irratti yoo xiqqaate ji'oota 3 hojjechaa jirraa jedhe. Kan gamalachuu biratti fudhatama argachuu qabu jechuun Biyuulos walgahii maallaqa gargaarsa namoomaa Sudaaniif geggeeffame irratti dubbataniiru. Akkasumas Ameerikaan hooggana waraanaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan irraa ergaa abdachiisaa argachuu ishee ibsite. Akkasumas humnoota Rapid Support Force waliin dhiyeenyaan walquunnamtii qabaachaa turte jedhamuun gabaafameera. Waraana Sudaan eebila 2025 irraa eegalee ka'e lubbuu 60,000 lakkaa'aman galaafachuun uummata miliyoonaan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaaniirraa buqqaasuun rakkoo namoomaa guddaa uumeera. Yaalii nagaa kanaan dura taasifame bu'aan hin buusin hafuun isaa karoora haaraa Ameerikaan hoogganamu kana irratti xiyyeeffannoo idil-addunyaa akka dabalu taasiseera. Kun gabaasa keenya har'aa dhimma yaalii nagaa Sudaan irratti Ameerikaan taasisaa jirtu ture. Oduun kun kan isin bira ga'e abdii qabna. Yaada keessan nuuf dhiyeessaa. Chaanala keenya subscribe gochuun nu hordofaa. Oduu har'aaf gabaasota amansiisaa hundaaf nu waliin turaa. Galatoomaa isiniin jenna.